Nin dhaqa laalame asii deemaati biyya arabaa dhaqa laala biyyoota arabtoota laala de bakka kadhattuu ana malee namni si laalu jiraannaan deemii feestaalee afadhu kadhadha biifti afurraa dhiis bannaati ishee rakkoon hin jiru bannaati ishee. no meeshi canna qabtan kalaas warra amma tooppii kenneen dubbii naati nalageeffadhu istiin maanaa sirraa gabaabsa dubbii naati haasa'uu jirtu nama qabuuf qofa gala. ምንም ያሌለው ሰው አይገባውም አማ ኑቲ ጥቆዋን ቀምኑፍ ነው ረቢ ደረጃ ነው ከነ ረቢ ነመነ ያለቱ ነው ከነ ከኑ ያለቱ ቱጃራ ከኑ ጅቡ ምስኪና የኔ ቆንጆ ምስኪና ቲምቱ ላይ እንገሉ ፊስ እንጀነ ማማ ወሪ ቱጃራ ድሩ ገሌ ዝራፍ ድሩ ገሌ ፊ ሁላጩ ፈተን ይቁተን አማ ብራ ከኑ ያለቱ ምስኪና ሳይጠሩ ወዴት ማጅና ማለት አማለት ስሙን ሳይጠሩ አቤት ሲጠሩ አቤት ሳይጠሩ ወዴት ይላል። የሰይጣን ጎረቤት አርግተኒ ይሄ አማርኛ ነው። አናማ ጌሚ ተበቹ ሚሊየን ጊዜ ሲን ነው ገፈዱ አቤት ተፈዱ ለማ ወርስ ያለቱ ሰፖርት ጎር አባም ነገፈዱ መኩሽ ወረ ነጃለቱ ማን አንጃ ነው ተጆሌ አማ ጊፍተሮታ ከየ አሜሪካ ጅሩ ወረ ነጃለቱ አተነመ ጊዜ ሄዱ ቲክቶክ ስራ ጉበቴ ስላ ሚሊየን አፉር ቀብዳከ ኦሮሞ ተኮ ፈረርታ አማገሩ ሚሊየን ጊዜ እንቱ ጌሚ ተበዱ ሙሱ ተበችሳን አንጃን ወረና ሚስኪን ኒ ቦያ ተጃራን አከን ነው ከነ ተበችሶ ሶ አሚርቴ የቲክቶክ አና ወጋ ዴራ ጅራቹን ፌታስ አዱኛ ተና አዱኛ እንጅራሚት በቅ ቱጃር አባባ ቱጃራ ፎሪ ቱጃራ ፎፋቻ ጅራቹን ፌታ be yourself. Thank you so much. Wallahi be yourself habibti ganda naman tukin amanti naman tukin jireenya nama keessa galtee hin lallaqatin keezi nama gele hin deemin keezi tun teeti sirra cufama hala balazza habibti laal bishaan kan kee dhugiti zinnichi gadi dhabadhu deemi kasi jaalatu shantama kasi jibbu nama shani kasi jaalatu nama shantama alla beeksisu eegalashi wallahi deemi guddaan taphachuu deema. Follower nu jajjani follow nu ngone bar yero akkana laltan follow nu jajjani follow nu ngone bar nama tiktok account shambanate account shanani nu follow nu godhe shambanate yechu you fake account tokko ni sabena nu shambanate shanani nu ka follow nu godhe mani warri game tabadde telekomste ko ka warri tabtabi ni sirtani sa ngara pisinja Ane magati moya mo himbar banne fi asindura oso amaran game gift game nagafatu wallahi game ta ufra da barse ken namitti ada sena wolin tabatti ana tu da barse ufra ken namicha taisha wolin tabatti ana da barse ufra ken kagara lafa wolin tabatti ana da barse ufra ken ruga rabbi sininget kesa na barre sani nagafatan da barse tu ufra ken na bakkan bar bumoya mo gati him fene fi gekku Malen namni na dhufe namni na fe I don't care. Gina mo maybe yo mo yatane sirri miti nama dilla sani ramota mo raje jedhe tinu furra dabarse sini kala miti. Kanu kennu kabira kaboyu kabira. Yani na gimi yerati sinjever. America Canada yo so debe tenin iso biti gemi. And million coins ያዘጋጀልኝ ሰው አለው ጠር gemi ተበዳም gemi ጉዳይ ጉዳይ ተበዳይ ጾሶ Inshallah. Beisho gula. Yana to kosi ko pesa jar sama ke dekha kan kabira tille. Enyi mal golu na miliyan ta kan ko pesa jette mal golu hichiti ko ta kan benna. Jechuun gaa akkanumatti eenyu jedhanii akka laalanii fi barbiyaasan. Ibsaa hin jirtaami? Hin jirtaa lubbuu? Meela lame. Beetaayyoo yooni maanyaa. Lala wallahi dema lala ammas isaan geemarot matu wallahi geemarot matu dhufe leenca wali kenna geemarot matu dhufe university tokki wali kenna giftara wanno sayyo lalte tinyete giftara dibora sanjechu wallahi beera isaani hunda irra deeme push god beera isaani hunda irra deeme yitun ya gare lij kayadu sallali zoy kayadu tokko lali hunda isaanii irra deemee fuudhu habiba matana gizee isin teettee kana chachachachacha jettu laalamee giiftii itti kennamu dhaqa laalamee gizee isin teettee tuma haasotu normaalii jaarsa qabdi ilmoo qabdi way fisi barbaadanii barbaada dhaqee tuma giiftii isiif kennamu laala dhaqa leencaaf yuunivarsiitiin tiktok quxuuriin qabu sini galee
Kenna ammoo yuuzariidhaan nama jala taa'ee si ilaala tizee achi giiftarri tokko waa puushii godhe duruu keessaan itti dhaqan. Jaarsa qabdii maal goota silu jaarsa qabdu jala ooltan waan ilaalta warra jaartii qabu malee warra feemasii malee feenna waa laallama. Feemasoota malee kanneen bira maal godhu seenan. Eebelu koottuu seen ati feemasoota bira malee maal goota feemasoota bira malee maal goota nuti ija keessa nafooti fammasneedhaa fi beeta kiristaanaa yookaan masgiida isiniif fakkaannee akkasiin nutti amantan malee nuti feemasummaa hagatti tanatti hin laakkaa'u. Wallaahi ana mangama kiyyaan feemasummaa hagatti tanatti hin laakkaa'u. Isinii warri feemasummaa waan guddaadhaa akka nama beeta kiristaanaa dhaqee fi masgiida dhaqetti ilaaltan. Ana biratti feemasummaa jechuun waan iiziidha. Maaliin fammasime? Godinoota Oromootii fi magaalota Oromiyaa osoo na gaafatanii mee beekee deebisuu hin danda'u. Isin biratti feemasummaa waan guddaadha. Biratti feemasummaan waan baay'ee iiziidha. Ganda namaa arrabsanii kunoo muka hudduu wal muquuqqaadanii fammasaan jirani. Amma jaalibsaa jedhan namni hin beekne hin jiru. Maalirraan fammasa? Hafarsoo namni hin beekne hin jiru. Holayyii gara Su'uudii tana namni hin beekne hin jiru hundi keessan ni beektan. Alla qe'ee iizi. Kanaaf kenne jaaladhee Habiibti. Kanaaf kenne inde harki duwwaan fuulan ibsu mammaa kan dhagenne. Makiinaan illee nadaajii malee hin deemu. Kanaaf kenne ka ababaa naa kenne ana bira kiiloo guddaa qaba. Kabbaad miizaan no. Amma naman geemii waliin taphadhu na barbaadini. Amma kana booda viidiyoo dalageen TikTok keessatti. Habiibti taphadhu geemii sirraa torbaanitti taphadhaan illee. Wallaahi sirraa torbaanitti. Haalati abbaan fedhe iyyee nama waa takka ililii naan kan hin dhagahu haasawa nama miskiinaan dhagawan haasawatu jaara qofa dhaga'anii qonjoo ifi miskiina ta'e miskiina dhagaa hundee maal haasa'u itti isaa dhabaate. Sirraa torbaanitti qabadhee taphadha bifti geemii taphadhu hundi meella diyaasbooraa bifti. Baqataa taatee haasawa baqataa dhageessa biyaansa haasawa Ameerikaa fa'aa Kaanaadaa fa'aa Asturaaliyaa fa'aa dhageenya malee. Ani wanni haadha xiyyaa abbaa kiyya bira bayeetiin biyya kana jiruuf Ameerikaa Kanaadaa deemuudhaaf ana manni kulara warra Ameerikaatiif Kanaadaa waliin haasa'u qaba malee maal godhaan. Yaniin na dhaggeeffadhu amma namaan naalaali wallaahi micoodheen gadda maakii naa baasisi jette santi dhiyoo jabduu taate. Tamita maakii naa baas maa si gaafannaan na jalaalash jettee jennaan nama biraa wajji qabatte bari. Ani miti bar ammaa miteer ani miiliyoona gisee seentee geemii guddaa taphattanaan jaanitti ijoolleen jechuudha. TikTokii amma duras akkasitti akhiramee rabbi raamata. Waa'ee miliyoona maqaan dhayiniiti qaddisiiti moo geemii qabadhuuti sim jedhiiti seeni ati abiifti waa'ee miliyoona maqaan dhayiniiti uummata guufuu kanniin. 8 jannataa kan nuuf TikTokii akhiramee mee du'aayii godhiif xiqqisoo TikTokii akhirame san namaaf keessa jira bara. Du'aayii godhime. Akkuma galaana dheengadda jaarsi kan kee gubbaa koree dhaabatu san nama hedduu as keessa nama hedduutu as keessa na harka hafee tokko maqaa isaatiin balatee irra barreessa nama hedduu as keessa na harka hafee. Wallahi rabbi 8 jannataa isin kana TikTokii fi jedhaman idamidhamu kana warri waliin gubattan jechuudha. Allah yarhamu wallahi 8 jannataa rabbi isin yaadatu an garuu isin raanfanne. Rabbi jaarsa TikTokii irraa nagalchuu irratti hin qabin narraa qabu malee jechuudha jaarsa TikTokii irraa nagalchuu. Wallahi ambar Chaayinaan tun tanaarstu wallahi TikTokiin kan keegzessi gubatu sirraa gubatu. Biyaans TikTokii hin deebisu walii barreessaa baru uummata kaampaanii kana miti TikTokii hin deebisnu seeraan duraa cabsitee jira maal akka nama wayiitti wannoodha faranjoota birrii xiyyaara irraa kanfaltee birrii mana algaa irraa kanfaltee waan dhugaatii homaama kana irraa kanfaltee faranjoota waliin hin deddeemin silaati. Namni tokko bara akkasii deddeeffate. Naam. Qoy. Madame si waame moo ibsa si waame? Deemee akka jaarsaa guutii. Kaameraa cufadhu kootu! Yoo osoo walillee daddarbaallee as wal fidanii haadha tiyya hiriyyaan kafanaadha. Hin danda'u cinqaani. Isin nama mi'uutii qabattee deemte kaameraa cufadhe seete roomaantikidha. Namni gaafa achii walitti ka'ee jedhee akka wal godhuun beeku osoo daddarbaa fideetiin jedhee maal abbaa kiyyaan jedha. Hiriyyaan kafanaadhaa bifti irra cufe kaameraa.
isin kamera mute qabatte male video hin cufne romantic kana gaafa dalaganiitiin jedhan mana kana keessa nama fiffisisa sheexanni nageenya nama safety nama ennaalati akana dagattan hin fedhan oromoo wallahi akana dagattan du'aayi naa godha rabbiin jaarsuma kiyya rabbiin jaarsa tiktokii irraa na qabu na dhoggu rabbiin natti hin qabini san du'aayi naa kadhadha maaliif jennaan akka isin na dagattan hin fedhu akka isin na dagattan eenyu waraabbattaniitiin feesbuukii fidda eenyu waraabbattanii tiktokii fidda eenyu qabdan ana malee yenee fiqirochi eenyu qabdan gisee asli waliin haasawna waraabdan makii waliin haasawna waraabdan ibsaa waliin haasawna waraabdan kophaa taa'una waraabdan eenyu qabdan ana malee amma badii YouTube gadi waatu na godhaa jira. YouTube gadi akkasin na dagattan hin barbaadu YouTube banadheera. Akkasin na dagattan hin barbaadu sanii jecha YouTube banadhe. Jaarsi kee jaalfadiiloodha fadhii doon dantee lafatti haasoo jaalfadiiloo mada. Lubbuu barri kaameraa sii cufee barri meebii haalli qilleensaa rakkoodha. Galatoomini qonco maal ettire? Maal jenna akkam geessitee? ወይኔ ተሳቀኩ እንጂ ጋለች አንቺ ማንተ ታያፒ ነገ ጋም ቃልቲን የከምታይ ተጌሚ ተበጥሶ ጀብዱ ራስላ ጀብዱ ወይቲ ማሻአላ ፖሊስ ይከተ ያተም ዱራን ነጉዱ ከሜትሪ ወላ ፖሊስ ይከተ ጎንደ ይቀሽን እቺ ደምት ደብት በጣም ምን ተከታተላ ጅርቴቹ ኤበደ ጃርሳ ከነ ጀቹን jaarsa kana jechuun bar looshinii fuulaa jechuudha bar ka gaafa isaa walitti qajeelte isaa waliin nagahaan bulte fuulli siif alafaa kaatu hay wuddu baala beete የት ነው ያለከው kiyya yookaan ka torbaan aarii harbaa deemeen kamsaa aarii gabaafa oolee akka ganama funyaan dhaabee gabaa ooliin gabaafa oolee galgala illee akka ganama funyaan dhaabaa galu yaa rabbi. Arabanaas akkasii wanti jeen rabbi sirraa qabu. Ani jaarsi kiyya aaree nallee tumee jaarsuma nyaata nama harka didu na jibbisiisa. Tumaan aadii abibbi tumaan aadii rakkoon qabdu tumaan bar. Wallahi tumaan rakkoon qabdu. Ambar garuu dubartiin tokko na dhibdanii bar maaliif jechuun tumaa jaalala jettanii yaaddantu jira. By the way dubartii kabajuun salaxxanuudha. Dhiirti dubartiin kabajnee akka gawwaa akka faaraatti ilaalamaa na baratti jechuudha. Sigalee dubartii takka fuudhee sin jaalanne siyyoon tumtu abibti. Kas hin jaalanne waan barbaaddeeti goote waan barbaaddeeti dhiifte keerrasiidha. Sin jaalatu sin ajab ummaan ta'e maasi quntuutti barama jaarsa kan kee kun bakka jaarsa kee bakka ummaa ta'eetii sii bu'a bakka abbaa keetii sii bu'a abbaan kan kee maa harka duuba hidheessituma jibbaa fi akkasii mitiraa lafaa ta'e dhaggeeffadhu. Laal dhiirri tokko dubartiitti harka anaka keessatti harka kaasuu hin qabu dubartiitti. Dubartiin humnaa hin qabdu harka itti kaafamuun bareedam duruu ni dogongoran tumamuu jaartii tumuu akkatti maal tumuu because jaartii suutattee haala biraatiin gorsuu qabda. Haala itti gorsuu jira, haala itti qajeelchuu jira, haala itti wanti jira maaltu tumuu fide. Laa bibisi aan jaarsi kiyya torbaanitti harka takka yoo nan tumne waan na jaalatu natti hin fakkaatan torbaanitti harka takka. I'm so sorry. Torbaanitti harka takka amma halangee biyyarraan fidaa yoo waan biyya kana heerumu ta'e jechuudha. Halangee biyya kana. Dhiirri ati teerumtu suni dubartiitti harka kaasuun akka waan big shame itti fudhatee akkam taata na tume itti kadhatta. Akkas taanaan akkam beekta akka big shame itti kadhaali yoo ta'e qanyi sun qabu kaa taa'ee qanyeen fedhuwan qanyi sun qabu waan akka hojja kun jedhuma seeqachuu qaba jechuudha. Jedhee taa'uu tana tumuu naa wayyaa.
no akkas qanyisu sun ta'e dhiira akkamii jirni beekta dhiira bakka jechuun haasawatti aman wanta hiikutti badii tokko yoo balleessee kootu taa'ii hiikuu kun akkana godhii akkas godhii jee kasitti kanuma fuudheetuma koddaa argee si gadhiisu maal si gadhiisu illee si jaalata jechuudha. Laalaa koddaan jenne abiibtiti koddaa osoo jenne bartaan tummaa malee koddaa maal koddaa ganna dhiisanii inshaallah bineensa. Dhiirri gisee nama tuumu waa barbaaddatee maal jedhee sun barbara ture bar halangee fidatee taa'ee takka sidhee si dhungatii ምናምን istaayilii sun dur bara abbaa keenya akaakoo ምናምን ka'ammaa haadhatiyya. Abiibti warri durii kiisiingii maaliif beeka warri durii? No kiis jechuun si dhungatu akkamatti akkanuma asumarratti malee faadhaal fuudhanii waanuma arkan kophee arkan maal hin jiru amma yeroo ammaa kanaayyuu hin jiru jaartituma barbaadan olma kayeesumaan tuma malee dhiirri akkasitti koddaasitti darbu ilkaaniinsi nyaatu maal mataa qabeessi harkisu waa dhiiraa miti barsuun abiibtitiyya. Duuba akkamistuma fakkeenyaaf dhiirti amma akkamitistuma dhiirti amma zamana kana akkamistuma. Kasintumne bereda malee amma kana yoo ta'e kasintumne malee kabar dur bari dubartii takka bar yoo dhahan abiibti koddaa si gadhiisa taanaan deemtee kurree bira distitti gadhiifta kaatillee kushiina dhattee fuutee wallahi si darbattee si taanaan darbattee dhoofta atillee ani diyaar siitu kana yoo nan tumne ete kasitu muduba akkamisitu bara duri halangee ni jirti bara harargeellee halangeen fidaafi dhadhaadhaan siilessee jechuudha akka dur maazariin xiyya gootu dhadhaan laallasas godhee maree kaayaaf. Gizeenni achi aarii fuula kana wanna dheeyye lubbuu. Natumi etteetti kanidha. Jechuun natumi jedhee itti kennuu osoo hin taane bar natumi ho'u jechuun tuffiidha bar. Ajaa'iba qabda. No natumi ho'u jechuun osoo hin taane aarii inni aaree cannaqamee akkasitti taa'u san hin fedhan. Kalaas. Wanta daqiiqa sa'aat akka fixannu jecha guyyaa sadii guutuu fuula walitti dhaabuun fedhuun maal ta'a? Namni aaree waan itti si dha'uun filatu bara amma dhiirti gawwaan tokko maali waan ittiin na dha'uun filanne maal na haadha jala ajjeese? Amma namni bar ni ilaaltaa bar namarraa ni argitaa mire. Taasisa kan akka alagaatti ofirraa achiisi fageessee haasaa bar gargariiffaati. Ofirraa akka alagaatti achiisi fageessee akka jaartiitti osoo hin taane jechuudha. Akkasii san hin fedhu waan abiibtiiti yaada. Akkasii sanii man tuma manaa wayyaa. Natumeetuma daqiiqaa shan fixannee kalaasa beektiti. Jaarsi tokko akkamii beekta jaarsi ispeeshaal fuul warri jaarsa ispeeshaal fuuliitu jira. Ispeeshaal fuul gisa jedhamu. Jaarsa jaartiin aarsite. Waan isii jaallatuuf harkatti kaasuu. Bikoos ni garaa laafaaf harkatti kaasuu akkana jee irraa deebeeti qilleensa fudhatee ala gabbee xiqqishoo qilleensa fudhatee huluma dura fa'aa taa'ee qilleensa fudhatee. Kusuma akka deemee qilleensa fudhatee. Qilleensi inni fudhatu maal inni gisee akkasitti aaree gara alaatti gabbaheetiin jedhe meeshaa kana keessa gurguruu yaada gariin. Dhagee no ispeeshaal fuulii siimaa jira ispeeshaal qiinxaa siimaa jiru amma. Ispeeshaal fuul mana keessa xiqqishoo ala kana qilleensa fudhatanii maal jedhanii erga sammuun isaanii tasgabboote booda waan reefuutti aare san siyaameetiti wanti kun akka malee na aarsee reefuu si dhoof harka akkana si jee kanis deebee akkasii fi waan kan irratti deebiin atis aara isaa san hubattee lammadatti hin deebitu jechuudha waan san. Akkas taanaan yeroo kamiyyuu isan kabajuu bara. Akkas taanaan fakkeenyaaf yeroo kamiyyuu isan kabajuu bara. Gaj. Okay yoo situmee kabajja jechuudha jaarsa kee. Yaa yoo na tumee kabaja yoo naan lole kabaja. Haadhati dirqama isa kabajuudhaaf waltumuu situmuu qabu kabajuudhaaf because durumarraa jaarsa waan ta'eef baalish makbar aallabbish ከመጀመሪያው oguma durarraa jaarsa kabajaa kannuu qabdaaf. Dirqama situmee qofa yoo kabajju ta'e roongirra jirtaa jechuudha. Indee bultii kan kee nama jaalatu yoo ta'e jaarsa kee kabajuun sirra jiraata. Si galee miti. Ofis kabachiisee isas kabajaan jechuudha. Malee dirqama situmuu dhiirummaan isaanitti mul'atu yoo na tumee malee hin kabajuuni. Hayati harreedha. Bara meeqa keessa jirra inni fikir. Haadha faatee najara miidhamtee haala kanaan. Cuman marco qabu. Tuma is normal abiti. Akkana jettanii dhiira mataarratti of baastanii bara. Kanatti dhiirri onnee si badeessee sammuu si baatee deemti. As normaalii na tumee jaarsi fayyummaa munaaman
dubartummaa kan kee dursuu qabda waa hunda caala seetannatishii mawdad aallabbish seetannatishii maakbar aallabbat dubartummaa kee kabajuu qaba dubartummaa kee jaalatuu qaba haadhati yamaan taatiiti akkasii yoo ta'e bar of wanti gootee jechuun haatu naama of jaalachuu tokko ulfooteen tajaajila maal godhu deemta oo daayipparii bituu deema eddirii dhabuu deemta moo daayipara bituu deemta fooyte oo አንዱ ላገባው አስሩ ገገባ ጀን ሲፎዶ ፊልሞት ይወሪሞ ሞጃርስ ማሪ ይወሪን ፎዶ አሜሪካ ነው ጌሱፊ ሃይና ጃዮ በእናንተ ተቆጠቆ ሲፎዶ በጣም